Dharan irra keettaniitiin Zeenabaan akkas taate Umfiraa'ol akkas taate jettanii warri har'a suuraa kiyya gadi garagalchatanii irraa haasaa jirtan kun rabbi jazaa isinii haa kaffalu wanumaan jedhu. Keetumaa koo qaalii koo diwdiwii koo Keetumaan an haasaatti goree jennaan na nyaatami waan ofiiti waan ofitti dhuftee anaa dhufa har'a namni hin jiru na jala. namni maas jalan jira nama kumaa fi nama meeqas Rabbi jala jazaa jira isaanii haa kaffalu. Matama abbaatiin haa deebi'u ilmoo isaanii hin jedhu. Mata abbaatiin haa deebi'u inshaallah. keetumaa koo galatoomna wallaahi Beel tokko jira horiin namaa har'a tokko wayii ofii maqaa baalee himata. Suuraa kiyya gadi garagalche Zeenabaan akkas taate rammeen akkas godhe maaliin akkas godhe jedhee irraa haasaa. Haywaana anu osoo har'a badduu ta'e yookiin baalagee ta'e sanii miti bennama aarsa waan hin qabneen hoosiin jedhan si aarsaa bere waan qabduu ta'e afaan kee qabattee teettaa bere. Zeenabaa na dhageessaa Zeenabaa na dhageessaa komantii namaa dubbisuu dhufte moo taphachuu dhufte na wajjinati Komantii namaan jedhameen cufaa. bakka wayin ilmi namaa waan namaan hin jenneen qabu khalaas dhisi wallahi bira kuti arra komantiitti si kaasee bakka Arsitti yookiin Aziiza komentii cufi. Cufi komentii. Immoo warra jala bahanii afaan banuun. Xurumbaa wayi Aziiza cufi yookiin cufu. umbisha no arra ishii wanti komantii dubbisuu dhuftee baa normaala si daawwala Fiigoota hunaan. Normaala kana siimii telefoona kan keessaan baase kana keessa jira booda irraa bahe si daawwala. Has! Saniifi. Nama tokko komantii isaanii hin jaaladhu. Saniif hin dubbisne. Komantii namaa kee jira. Ini galee komantii namaa inni hin feene. Komantii nama tokkoon fadhu argaa ishiidha. Dubbisuullee hin fadhu dubbisuufillee hin taa'u inshaallah yaa rabbi ta'e. Namni modereetara qabdan cufaa komentii. Naa kenni naa cufa. Cufi arsitti waan dhufiitu. Sii kenne berkaleessa. Ooyi dhufee mana kan keete ayyaa. Cufamee dhiisi kalaa. Taaptaabii godhaa kalaasa. Taap godhaa warra na jala jirtan namni 447 kun. Taap godhaa.
Taappi godha. Warri mana mufraa wal jala jirtan namni kuma takkaa fi dhibbi lamaa sun fooloo naa godhaadhatti fooloo kiyya kuma 60 naa guutaa kuma 60 guutuutti kuma naa ta'e. Kuma 60 deemta? Alla fagaatte. Yaa kuma 60 seenu. Kottu ba'e jala diqaalaan si kottu ba'e wait uta konka kottu daddab naal daddab kottu ba'e jala. Kottu abbaa fayyadu taphadhu anaanis gaafa duraan barakkanuma naan jechuu turtanii. Beerisi namaa baalagii akkas Wajjin taphatina. namaan jedha. Asi wajjin taphatina geema yoo nan taphadhu hogguu nana kanaa hojii taphadhu wallahi meesii san faayina deemanii jechuu. Asu wajjin taphatin jaanii turan garuu mucoon namaa na jajjabeessitee gizeedhaan bakka qalbii xiyya na cabsanii maal na godhanii dhuftee mana hiyya jalaa jechuu. Komantii hiyya jala osoo komantii hiyya nama biloo kana jalaa gootu gaafa as jala raftee qabdi si gala. Wajjin taphatin asu wajjin jaanii garuu sun hundinuu ni darbe si galee. Ummata rukutamaa ummata jiru shaaxaa godhatee qabate ummata Nama tokko waa namaan jechuun duratti wallahi osoo ani badduu fedhee ta'ee yookiin baalagee ta'e fuullee TSP chaalenjiin hin banamne bira bifti. Laali osoo an baalagee ta'e wallahi sila qaata baasuuran kiyya kara seenanii fidan immoo ilma namaa kana beeki. Osoo ani hamilee ittiin na cabsu sila ani immoo nama akkasiiti miti dhibbaatti ofitti amantummaa qaba nama akkas dalagullee miti reedillee bareechisee na beekaan. Garuu isaan akka barbaadanaa jedhan. amma maal jennee adda baane Amma naaf. garas taran. Ayyee akkasii taaptaaf godhaama. Magartuun hin deemte hojii amma hin baay'isa. Okkee silkiin ishidha. Baluwa kullee galatoomi qaaliitii hafitti. Galatoomaa hundi keessaniyyuu. Na jiraadha. Alla. Way wiiniti yaa'a. Wiinii tee sagal sirraa fudhadhee wiinii. Ati wiinii sagal narraa fudhattee anillee deebi'ee fudhe ka. Akka narraa fudhanne rabbi naa godhu game. Akkan balleesse. Isaa amma nu fagaanne si jalaa bifti. Fuullee tiyya qaalii galatoomii baaluwa. Koomentii dubbisaa jirta. Bana amma mee fataa haa jedhani as jalatti bana. Yaa idduun banaadha idduun cufaa wanti isin adaba. Si adaba. Bani. Idduun cufi Bana. idduun bani akkas godhu. Bana amma ayiwa. Sumayyaa wedaa sumee as jala jira mudiira. Isii as jala jira daa durallee isi cufe. Hin kolfitu uummanni hafuura baafate. Haadha firoo wayyee. In fuutega, in balleessitega, sagal dhab gootega, in boociftega. Fudneere. Ati kalkaleessa wiinii meeqanarraa fudhatte? Wiinii 27 narraa fudhatte. 7 moo 8? 27. Aha, laali ka amma taraadha. Tappii godha, tappi godha, tappi.
شكرا 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 شكرا. Taaptaap godha. Guys, tap goda tap 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 tap. Ingalte si magartuun ganama hin cufinaa bani Sumayyaa bani girri dhiisiti bani. Wallahi haga ammatti irratti dabaluutu hin jira silkiin ishii cufaa. Irrafti yoo irra faarti. Banaa namni cuftan. Sumee Ishii cufateera. bani. No, idduun cufanii idduun haa banan hin dhiisi. Idduun cufaa idduun banaa. Maaliif akkas hin adabnes tiktookiin? Ber girri wii sadiin asirree amma sadiin onnoo jedhe dabiliin sadiin dhufe amma. Si filaawarii jaanaaf ati geema baay'ilama hojii taphachuun hin jiru. Maaliif filaawarii akkanan nama gaafa? Filaawarii jaanaa hannaame. Kiyya galatoomii. Filaawarii shannaa hannaame habba shan. Filaawarii shannaa kennaa. Arsitti door namni lama uummata kiyya wallaa uummata jaalala. Shukuraan. Shukuraan. Amma sadiin baay'ata amma. Ijoollee taa'am godhaa. Ijati ammoo ija biraati nama wayii argee ture. Shukran. Galatoome Muhammad. Sadiini warri qabdan keessaa push godha. Jira saadaa jira bareedu ko jirta akka ta'e. Amma Taappii sadii godhaa. waan qabdan. Kontaaktaa godhaa. Baalee galatoomi wallaahi. Baalukkaa galatoomi wallaahi galatoomi qaalii namaa. Baalee bidiree galatoomi wallaahi mangisti jiraadhu. Thank you wallaahi nama ani yaanne galatoomaa wallaahi ulfaadha. Amma adabbi si adabamoo gizee hundaa sin adabuleesh. Anu sina dambe. Asi adabee sanii. Ka duraan ta'u amma si adabu. Qabbanaay dafji. Gee. Gowwaa kolfisiisanii ilkaan laakkaawanii jette Oromoon.